maal godhaa kaayiroo jalatti kaayirootti shiroon na jargifti Itoophiyaa biyyaa'u shiroo jecha baanii hin fedhu shiroo man jibba argaa shiroo Waayitamoo qal'aduu jirta. dhugaa shiroo hin jaaladhuan maal hin jaalladhu dirqama Laakkiin dirqamaa miti garuu yaaduma ergaa dhuftee nyaattee beektu jechuu barbaade. shiroo ani dilas laayikiin godhu bireeddu koo amma fakkeenyaaf ummaan xiyyaa abbaan hedduu shiroo jaalatan fiigalee anjalaa wanti fiigee dhufeef shiroo nyaachuu jibbaaf tokkoffaa shiroon foorfoor namatti baasti Akka shiroo. ለምንድን ነው አውቄ የምለው Forforii nama baasti. Ani waliinan guddadhee biyyaa biifti. Wanta kanatti hin baasu. lammaffaan nagee fedhu lammaffaa namni shiroo yoo nyaatillee xiqqeessee nyaatuu qaba nam tokko shiroodhaaf biddeena saddeet bitee dhufa biddeena saddeet irratti hafee shiroo ganna qarratti sammuu magaalaa guutuu nyaata taa'ee ta'uu qabu shiroodhaaf biddeenuma lama keessee shiroo jidduu keessee bakka bayyaanati adda addaa waliin nyaachuu distii kana guutanii shiroo ganii garseen qofa na jalaa hafaa malee wallahi jaarsaa jirettee na jalaa nafina bikka hunda na waliin taa oromo እሺ ጋይስ haya family toleen anja wallahi na dhugaadha barsa amma maal wayyame isti hamar yennu sagalee xiqqeessine guys wallahi haalli biyyatana በጣም ታማቲ ይዞ በጣም ይተጀቹ ወንን አኒስኒ ሙጫላ guys ሚማል ወይ ፕሮሰሲ ሜቃቶር ከረ ኢትዮጵያ ገሩ የሰን የሚያ ጋይስ ሜነቲ ማቲያፉ ደሙ ዴማ ወላሂ ነራ ዱጋ ዳበር ሃይ ጋይስ ቦደ ሐዋላ ወሊ ቡሱራ አሙመናያዳ አና ሜሲን ጃርሰ ቀብዲ ኑቲ በቃ ካና ቦደ ዋይሲ ዲስነ ጅራሂንተው ጋይስ ኢሳ ቆፈረቲ ነን ዲስና ኢስኒለ ዋይህ ያዱ ቀብደ ዋይህ የኸሳ በሁን ቀብዳን ፋሚሊ ወላሂ ነዲስተኒ አበደን ዴሙን ቀብደ ዮን ዱዌ yoon qabrii gasseen qofa najala hafa male wallahi jaarsaa jirtee najala nafina bikka hunda na waliin taa oromo እሺ guys haya family toleen anja wallahi na dhugaadha barsa amma maal wayyame isti hamar yennu sagalee xiqqeessine guys wallahi haalli biyyatana sunni rakkoo keessa jirreessine galee biyyatana keessatti poolisii nama ariyaa jirti wallahi oromo kabbaanii viidiyoo hojjechuu dandeenyu خونو عرب كليسة برسديغية توري فوتو خون دنديني بقى خونوتي أكو مورة سعودي سنة تسريقو برد فوتو خو دي ماما بودا خو بيشارة وفرقي زنت أكنا سريقو باتاي خو دي بيكان اتخاون قبو خلاص فيديو ببريتو دور هجر لسان هجرشون دندا أما guys أما موف قولو ديم ساعة ديم أتي ما وقتي كوي ما وقتي لا أفتي بدنا شي جاكي سوي لنا أنا باقي يتجاج سايبا ربي اجرا والله ما هو كنت بفكر عملنا شيء كويس هذا كي يبغى خمس أنا أخي أبي آدي هو كجارسا إنسان كذا كذا بلوكتري نكير سايي كان جارسا جارسا لا ما ننسى كذا سايي يا جرا أنا فاينا كذا كذا سايي كمان على فاضي أجلس لقيه فلكي ما نجيب ثم لني تستقبله كذا كذا على فاضي على فاضي في نجيب سامي نجيب توكي ميامو أنا بكاتو نبكاتو هذه فاضي والبكاتنا تجمع كبارة نكمل كمل كل وقت. माल के दिलाई थी देखिए ना अंकल देखो ना लगे ऐसा काटा मलाई भी बरते करते रहे इस समय नहीं थी अम्मा मैंने जितने बार ये कलाई भी ना तो स्क्रॉल होते बाहर या करते हुए ना बात
Biratem temporary kuma di bala Ethiopia nyate kono namnya kana wali nara kisara hiriya de de Manya Birri Ethiopia kuma di bala ma Esa Man be kane nama kita yet nama bahasa yette nyate Dela ide argatte bo jechu Wan tan nama kita yette tumalla ko kabiya pormaliya la kuda helo ira gira ite nyate Kanu kaidini rajat se barna medini rajat ke dar de mama bayan nyate أنا قاعدة جايبة كده والله لازم أما إذا كان يا بدي ورينك ولي كيفني جمال أنا بعد بابور مالي هاري كنت كيسانو مدنو قبضلات اللي قاها فتيان دو أنا ودنمنا ولا يسي أبو فتيان قدين أبو تيمي استغفر الله أبو فيديو إيسي أما تنكام فدا أما اللي تنكام فدا أنا ما أسو وان بدا كبعد اللي أكسمة تنكام فدا فيديو إيسي سنانا ما إيسي ربي قد تبرانا تو ربو إيسي وقتي الحمد لله يتو سير ربي يدي مكي أن موازي وسر ربي ما ننقرسي يا بلسو ما أني بيت تاركني فتياسو ميتونتو تين ميديا غبرة إيه تيمي يروسني ميمي تو كيو أني فيسبوك الرئيس هدو في مسيرة تيك توك الرئيس أكسم garuu gama tiktookii kanatti atilas siin fayyadamu gaafee gisee san poolitikaan kunis feesbuuk irra jira malee tiktookii irra gadi hin dhufnee bara. Yaan dhufne yeroo san. Amma miiciyyoo tana namaatu Ameerika irraa doorii miiciyoo tanaati kaayiroo jirta deemi jajjabeessii minaa naan jaan. Keessaa yoon barreessuuf barreeffaman deebistu. Kazaa bilbila namarraa fudhadhee dubbisee dalagarraan dhufe sanuu warmana madaamirraa akka dhufeetti dadhabbiidhaan dhaqee gorsuudhaaf maal jee. Arra na bira bultuu malee nan jette. Yaa fati amma nama buleen beekuun deemaa hin jeen akka bochii migaraana balleessitee bira bulee ganama giseen ka'u deemu hulaan qulfiidha hulaan alaba darajaa sadaffaarra isiin kagaltu darajaa sadii hulaan qulfii namni mana hin jiru bakka waan faxaraa bitoo kutta jeetuman taa'ee micoon takkas fatii haa dhufee ilaalu mana itti aansanuu guyyaa san laayivii seeneetiin jiraisii hojii feesbuuk irratti akka namni hin arrabsine micoon tunii hedduu nama jaalatti nama gaariidha hin arrabsina jetiin nama 5,000 immoo akkanaan laayivii 5,000 jechuun gaagisee sanitti amma bar 5,000 namni silaaluun bar waan xiqqaa miti feesbuuk irra gaafsan guddaa bar. Guddaa bataam malee. Bakka alaalanii hayyee bakka hin arrabsinuu kana booda micoon tun uummanni kunis nama manaa bakka micootan dhiisaa jetiin halkan guyyaa san viidiyoo laayivii irratti waraabnee rafnee ganamtii micoon takkas laayivii irratti argitee wanti kana maangoo kana fiddee dhufte. Amma gisee micoon sanii yoo micoonis nu bira bultee waliin bullee gisee ol kaanu fatee mana keessaa dhabne. Gisee nama fuula dhiqadhu shinti beekee akkasiin aana bartaa argite giseen akkasiin fuula miciyyoon akka ciistee arafaan ijji garagalte arafaan akkatti raayaa. Yaaboo biyya tana keessaa sanuu namaan beekuun ijoolleen aan beekulleen hojii jiran. Giseen gabboo hulaan qollaffi giseen akkatti balakoon irraan gallaan darajaa sadiin jiranii caccabeeyoon kufe. Wanti naan godhu ga'umaa laayivii seenee iyyuu laayivii daayirektii seenee gaagisiiti. Natti hirmaddaa mitiyyoo natti intarvii godhana duude rifadhee waan namni aan jechuun rifadhee bakka jechuun amma yoo isii waa takka ta'an miidhamna ilmee kiyya guutuu miidhamaa bara soo waa taati. Yeroo jira gaafa. Ilmee kiyya guutuu miidhama bar jeega amma samboo dalaal kadir martuu kana warri aktiivistoota ta'anii fi feemasoonni gurguddaan hundi viidiyoo saniin oliin gadi hin deemanii amma akkasitti sambooda fuunee ilaal mana yaalaa geessinee waan qabu maallaqas kan hin qabutti kanneen akkasitti haa achumarraan baradhe ijoolleen jimmaa takka as jirtu jechuu anatti akka waan an waa godheetti waan an jaanii sambooda yaabuu miidiyaa kun girgirri ta'e bismillaahi. Waan barasanii Eeyyee sagaafatanii ammallee. Sila gaafa yoo san mu'aaz wayii nama kaasheen noonna tusu mu'aaz namni dha
من كان ده مين يعني ده جا معازم كيف بقى يقول معاذ كم معازم رئيسة إلى الرأس ورئيسة نمني بيكون جرو برميدان أنا رأيي جرا إيه أنا مسجل أبدا قال لي ولا سنو بقى مصابة أبدا وقوم جارتي dhugaadha mucaan dhugaadha warra awwaddaa'ee dhugaa jaalattee manguddoo irratti mucaan gisee isiin karooksii garaa keessaa dhiqanii gisee dhuftu ani anaaf isiin akka obboleessatti mucaan akkuma obboleessattiin isii jaaladhaa isii kunuunsuu ture malee ani isii fi anaaf isii jidduu waan takka jiru jee akkas jedhama kaayoo jiraayu amma fuudheewu dhaleewu لا إله أنا بر ولا أنا ساي كارو درامني يا فيديو سنا ماركتينج زي فيديو تكساني جاي كان في قافة فلان قافتك يودي بي كوات مي يرو تكغرا ورميا كان غبويتي نانو هند دديمي ها لا مي achitti si arguu hawwinee jirra dhugaa. Akkeetti uummata nasiimatu ilaalu feeteti. Bakka baay'ee tokko akka uummanni na jarjarsa makkii tana yoo Itoophiyaadha itti akkam fakkeenyaan nama yeroo lama sadi deebi'uu maqaan jiraami akka baabaliin hedduudha godhamaa fi. Garuu ammaas anuu bar ilaaluu fedha miira uummataa. Gaayis mee barreessaa giyyoon dhufe Itoophiyaa akka naqee baltanii warri Itoophiyaa jirtan barreessaa koomantii. Arama maal tunaafoo beeta ibsaatu Itoophiyaa dhaqee midheen gadda namaatu maal naan jee ijoollee Itoophiyaa ranaa bilbilee ani wallaahi jee osoon silkii hin qabaatiin silkii namaatiin si daawwachuu ture yoo rabbuma jettu Itoophiyaa hoottu naan jee silkii namaatiin si ilaalu ture warra naan jee jira wallaahi. Laa amma laal san sirrii nama hedduu ani maaltu naafoo deemaa jira beeta. Abaabaliin kun uummanni isiin keessaa dhalatte kun akkamitti siisi mataa naannoo jira naannoo ati garuu Itoophiyaatti leellattu naannoo jiraame naannoon isiin deemtu kun miira akkamii agarsiisaa naannoo soortaane namni wanti makii beeku warra Finfinneeti. Naa wallaahi billaahi namni baadiyyaa hundi. Aboo amaarri illee na beeti warra Finfinnee maali? Amaara si beeku ani obboleessi kiyya xiqqaan tokko bilbila hin qabu warra tiktookii dhuunfaa beekannaa mucattii gaafa namni kun 60 laalisan beekanaan jedhe maqaa isiitu hin beeku garuu isii beekanaa wallaahi xiqqaadha bataame xiqqaa. No naannoon amma fakkeenyaaf naannoon deemti naannoon sun miira akkamii agarsiisaaf namni beeku hedduudha wayi nama tokko lamaami warra Finfinnee miira ajaa'ibaati osoo amma fa'aa ibsaa jirtu deemte fa'aa eebannee. La kophaa isii uftamaama la ibsaa waliin ta'u maaliif jennaan la kophaa isii uftamaamanu qabdi. Kophaa. Yoon ibsaa hojii deeme namni suuraan wajjin hin ka'u. Maara kophaa. Gara gabatanitti ibsaa ajaa'iba. La jalqaballee silaa yoo ibsaa wajjin deemte carraa baay'een argattu maaliif jennaan dubbisuma irratti nagaama irratti baay'een argattu dhugaa. Yaa. Akkasitti irra mirqaantedha yaada yoo jechuun amma kophaa. No silaa laa wanna biraatiif osoo hin taane amma kophaa isii gadi buutee mini yaale akka uummanni baane agartee uummanni kun akka miira isii qaba laaluu barbaada nuti. Yoo waliin deeman caalaa paawurii dabalatan beekta. Okay. Osoo walumaan deeman bareedaadha. Itoophiyaa tana sitti zoona kanatti galee nuti hin bahin. Amma bara